Guddaa sun maal luun jee mucaan sun ni jira ni baha eeggadhaa jechaa ture reefu moggaa gabbuu hunda kana naa qabadhu. Fayyaa qabaa jee inni lakkii inni maafiyaa guddaadha. Laalamma wanni takkittiin beekamuu qabu lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu beeka. As jala taa'ee nu dhageeffataa jira inninis. Lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu. Lubbuu mucaa saniitis lubbuudha. Achirraan nama Islaamaa ka Oromoo ka obboleeyyan kiyya jiru ajjeesan. Tabiraati gammeen reefu hoggaanii fi isin nutti dhuftan je'een gurbaadhaan haasawaa keessa yoo yaadattan isin yoomiyaa deemmattaniiti nutti dhuftanii baraarii lamaa jira jettanii je'een. Yeroo kanaan lakki nuti baraarii miti nuti an barbaraarii miti jeetiin if beeksisee je. Soo amma haasawa keessatti gammeen reefu anis baraariin ture waan mucaa tokkochi keessaa beekuufiin mobaayila qiyyaas na saamanii bahee je. Dubbiin tunis boodarratti nu qulqullaa'uudha qabdi jeetii yaada. Siigalee amma gaa dubbiin itti aantu jaroowwan kana dabbaal jara waan kana hojjetaa jiru tokkotti. Tokko footoo si duuba jira akkuma amma namni kumni 25 laalaa jiru footoo jalaachi je'i maqaan isaa Mahdiidha haati isaa akkuma ateettetti Somaaleedha abbaan isaa Oromoodha obboleettiin isaa takka Suudi Arabiyaa jirti obboleessi isaa tokkolleen Kaayiroo jiraa jette. Ustaaz oduu sirrii yoo barbaadde waa'ee isaa irraa kun mucoo sirrii bislaa mucoo sirrii girtuun ala. Mucoo nte eenyu Mustariyaa. مستريا جدو بس نسيلاتنا مستريا دبدو شغال مستريا أنا دقيسة أنا جمي برد بينا ملنا ريفون تنا دمينا خيه بكتنا كده بناو سيدرو قربان راجع تمر تجمع دا دمينا خيه تجمع قوتت دا صوت جنة إسرائيل تبع نجمع كان دو يا والله جي ريفون مو مكان سدي دبتا جرا تاريخ بر مكان تاني بر تاريخ بوليس شوري مكان دو جرا بابا قيواتك فان سدي دبتا جرا جمين فان سدي دبتا جرا لمام جمع ما أفان والك وأفان لما كان دبتي دبال gammeen waa'ee dubbataa jira afaan lama qofaa miti. Ilaala bakka kanatti uummati waa hubata dhaggeeffadha Shamza. Asitti tumaatiin mucaa kanaa nama 5 irratti hirmaate. Maal godhanii waan hojii godhanii adda baasan malee inni tokko dhagaan rukute inni tokko namni 4 reebe inni tokko silkii irratti qabe inni kaan naqee ergasii booddee dhaqanii wal gargaaranii boolla qotanii keessa buusanii biraa deebanii jechuudha. Amma maaliif jalqaba faasanii dubbate ka jedhuufi jarri wal sodaattee jirti. Xiqqoo amma jalqaballee maal jedhee awwan sin ajjeesu ta'ee jedhee kakataa ture jechuudha. So dubbiin amma mucaa gammee kanatu firiidhi jira malee isaan amma gammeen kun waan isaan biraa baheef dhugaa baasee malee jarri wal sodaattee jirti kana quba qabaadha. Yes, thank you. Akkana. Dubbiin gammee ustaaza qidiifama naa godhi afaan lama afaan sadii keettanii fi bareeggixeenyaa shuurii tashakkii takka hin qabne ta duraanii hunda qubachiisaa hadiisaa ta qabrii geessee mucaa isaanii wajjin awwaalu dhibba wajjin awwaalee jira yoo badiillee ta'e gammeefis badiin ni qabu murreetuma yakkamaa goona malee gammeen afaan shaafaan jahaasii booda irraa bartuun jiru afaan tokkichi mucaa wajjin awwaaluu qofa bakka allake. Akkasi. Waa'ee nama kanaatiif ammoo ustaaza mucayyoo nutti haimtu maqaa isaa haadha isaa qe'ee isaanii isa eeruu isaa isa sirrii beeka waliin gatte. Eeyyoo mee takka mustariyaadhaaf maayikii kanneen. Itti mustariyaa. Mustariyaa dubbadhu. Assalaamu alaikum sheekha. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Ani bari khanin je amma dubbii yani ta mucaa kanaa bakka itti isinii godha halas. Garuu gammeerraa maaliif ijoollee isaa wajjin gurmooytee mucaa kana ajjeesiste kun hadiidan dhahaa kun harkaan reebaa kun dhagaan dhahee jara sanis maaliif firii hin godhatina maqaa ganda isaaniitii fi maqaa isaanii harkaa hin qaba isaan afran ijoollee shananuun harkaa qaba sume mustariyaa jara shananuun harkaa qaba. Ala saalaan طيب جرى يعني خلينا نفهموا خام قاعدة عندي خان مسين جي جرى راب أكستي وليك أبدني جماعة الراخة فلت ودعام شانير كذي. أقولك كسبيعتي يا أقولك مسرياتي يا سجلة ساورا بدني سجلة تنا أفرا تاني أكنا جاتي شورا جل كبر راقة سمك أسا دسا باسا بكرلوتا بكفاتي فاميلي سا قدوم أسا نوي أقولك كبر داون دخل سنو دبيتن. Akkasi miyuutu irraa godha namni hundi. Balan galgalaan sitti mee baran galgalaan sitti mee baran. Itti deebi mustariyaa. Itti deebi taatanii waraabban nama ta'e. Diidamii sadii haadha ga'u itti deemu haasa'i sirraa muut godhanna.
mucaanii bikkiteen dhaloota isaa harargee lixaa aanaa habroo balballeettidha. Balballeettidha jechuun abbaan isaa Ahmad inni Maadii Ahmad Yaqiin jedhama. Maqaan isaa Mahdii Ahmad Yaqiin. Hayyee. Akkasii jechuun ani dabbaal itti meetiin jira. Akkasumatti kanii fi gaafachuu qabdan ijoollee waliin gurmaanillee gaafattaniiti. Maqaarraa eegalee iddoo dhalootaatii fi abbaa fi maatii fi hunda tartiibaan nuu himi biyya isaatiis. Laalama sheekana dhikkifadhu. Maqaan isaa inni yaani dhalootanii harargee lixaa aanaa habroo balballeetti Maadii Ahmad Yaqiin magaalaa balballeetti keessa. Namuu dhageessan Mahdii Ahmad Yaqiin magaalaa balballeetti harargee lixaa aanaa habroo magaalaa balballeetti yeroodhaaf amma Suudi Arabiyaa jiraata akkasiimi. Yeroodhaaf Suudi Arabiyaa jiraata. Mustariyaa obboleessi isaa eessa jira? Ummaan isaa eessa jirti? Abbaan isaa eessa jira? Bakka tana duru baasi. Ummaan isaa maali balballeettidha. Obboleettiin isaa as keessa jirti. Yaani akkuma isin jedhu obboleessi isaa kaayiroo jira tokko. Maqaa obboleessaa naan himtaa kutaa kadhiifama? Maqaa obboleessaa siimuu hin danda'u wanti. Ani kanin siif hime Maadii bas. Maadiidhaan siif hima ani saniin ala waan takka himuu hin danda'u. Maqaa abbaa isaatis siimee mira biyya isaa siimee. Thank you Habib hedduu galatamu dhugaan kennu qotin sheekha kanuma dhugaan jiru. Lakkoofsa bilbilaa kanaa baastan jaarsi xiyyeena raatumamee waan ta'eef katumsiisas isaanii hawwatumas isaanii maallaqa kasaan isaanii sanirra dabree ammas maallaqa karraa fuudhamu torbaan hin geenye ammallee marrataanii deebanii saaman jechuu gizee lama jechuudha. Okay galatoomi isaaniif informationii akka ta'uu fi dabbaal contact informationii isaallee erga lakkoofsa faamilii anaa kannaaf rakkoon hin jiru. Muciirra fudhatiin kannaaf lakkoofsa faamilii miti lakkoofsa faamilii osoo hin taane lakkoofsuma gurbichaa ni qabda miti. Ka gurbaa Suudii jiru qofa osoo hin taane ka maatii gurbaa kun jiru. Ka gurbaatis isiniif hin erga ka maatii isaatis waliin quunnamsiisuun dadda. Maarqoos lakkoofsi gurbaatis lakkoofsi maatii gurbaatis jaayiza hundinuu qophiidha. Bakka isaan qabat taaniif ergifati eenyu saddeettaniif ergin. Thank you. Okay ustaaz asii booda maatii dubbisan moo kami? Waan dubbistoo qabatte. Tole maatiin dubbisaa. Salaam alaikum. Barreeffatu jiranii jarri kaanis waraabbatanii kaanii barreeffatanii rakkoon qabu itti deeman isaanuu. Saddeettan oguta ka sheekaa wajjin dubbadha bilbila abbaa biratti kiisi yoo sagalee keenya tol fudhadha sagalee tol kaafadha. Abbaa eenyu maqaan assalaamu alaikum adeero. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kun Yaama Muhammad Adam Yaama. Duraan dursi adeero iimaanaa fi sabrii rabbi si haa kennu rabbi nu hunda nu haa sabbarsiisu wanni tahamaa jiru kun dhugumatti gadda guddaan nu dhagayamaa qalbiin nu caphee jira mataa nu gaccabsan ilmaan keenya ijoolleen teenya ta Suudi Arabiyaa jirtu rabbi biratti illee guyyaa boruu ni gaafanna as qofatti miti. Dubaa deeroo kiyya wanni siin jechuu barbaadu waan amma nuti asirratti jenne tana takka takkaa isii qabattanii bilbila maatii gurbaadhaatis isiniif ergamaa isin gaasilaa manguddoodha haala manguddootii fi akkaataa manguddootiis isiniitu nurra beeka akkatti fixxaniis isiniitu beeka tana isiniif dhiifna deeroo guutuu informeeshina mucaadhaa akka qabattan abdiin qaba. Mee maal jettaa deeroo ati dubbadhu yaada sirraa baafna. Inshaallah galatooma jazaa rabbi isinii haa kafalu jazaan keessan guyyaa boru rabbi biratti isinii haa sabamu ani mucaa kiyya ani dhaloonni keenya aanaa xuulloo magaalaan teenya burqaadhaa ganda birra jaamu teessoon teenya achirraa abbaan keenya siin nu galee anis asuma guddadhee ilmi kun asuma dhalatee asuma guddatee Muhammad Ahmad Adam Jama inni asii ka'ee gaa jireenya kana fooyyeffachuuf ka'ee asii Suudi Arabiyaan biraa deeme achitti akka maletti kunoo qabamee duusaa narra geessee liqqiidha bagatti natti dhagaamee amma gaa eegaa rabbi gaa isin
galatoomaa rabbi jazaa isin haa kafaluu amma dhiiga mucaa kiyyaa akka waan baheetittiin yaada jazaa rabbi biraa isin haa kafaluu isin hin ja'a taani ummanni gaana bira jira ummanni amma inni intala isaa fuudhelleen soddaalleen nu bira jira haaluma kanaan nuti amma haaluma isin jettan kanaan qabannee iddoo san jaarsota biyyaatii fi abboota amantii hunda fudhannee deemne dhiiga mucaa kanaa akka baafnu adaraa isinirraa ni fudhanna. Galatoomi adeeroo keenya hedduu ulfaadhu ammallee wanni naa hubachuu qabdan beeki dhiiga mucaa kanaa qofa osoo hin ta'in ijoollee tana harkatti dhiiga hedduutu badee jira. Abbaan mucaa saniitii fi maatiin mucaa sanii maal godhanii akka mucaa kana dhaabsisuu ta'an isaaniitu beeka. Namni hoggaa namni irraa du'e ni gubata waa hedduutu tahuu danda'a. Laata dhiiroo mucaan as jala taa'ee nu dhageeffataa jira. Maatiin isaatiis beekamtee jirti. Gandi isaanii beekamee jira. Obboleeyyan isaa bakka jiru beekamee jira. Dhiiroo gocha kanatti fufuu deema moo asitti irraa dhaabbateeti waan amma dura balleeyse himee Oromoodhaaf nagee kan nuu deema. Namni samirraa roobe hin jiru adeeroo namni dachirraa meeyre hin jiru. Namni hundi namarraa dhalate. Namni hundi dhiiga qaba lubbuu qaba lafee qaba. Gaafa namni kun nama kanarratti badii hojjetu namni kaanillee badii hojjetu na hafan qabu. Obboleessi keenya maadii nu dhagayaa jira. Maadii Oromoo guutuu si dhagayaa jira. Gocha arra godhaa jirtu kana irraa dhaabbattee Oromoof nagayani kannitamoo moo namni maatii keetti dhaqee guyyaadhaan yeroodhaan siigalee gumaa irra barbaaddatee yoo fedhan maatumatee sanuu balaa irra geessuu dandayan. Balaan ati deemtuun tun si qofa dhaabbachuudhaaf hin deemtu Mahdi. Jala teessee na dhageeffachaa jirta. Rabbiin qaba namaa qaba. Gaafa nama qabe immoo bakka ati harkaan baaneen si qaba. Tanaafuu manguddoo Oromoo abbaa kee hiriyaa abbaa keetii fuuldura kee taa'uudhaaf maatii teetii dhaquudhaaf taa'u jira. Nu dhageessa. Borummoo wanni as deemu waan tanaa olii ta'uu danda'a. Tanaaf ani dhaamsa kan Oromoo guutuu fi Mahdiifillee niin dhaama. Adeeroo nu dhageeffachuu jiru kanaafillee niin dhaama. Tanaaf Mahdi yoo ol baatee waan kana ka dubbachuu barbaaddu taate Oromoo dila kanarratti maatiin tiyyaas nagayaa haa arkattu jettee kan dubbattu taate nagayni ni dhufa. Yookaan ibidda ati qabsiifte maatii tee keessallee faca'uuf deema. Kuni dhaamsa kiyya adeeroo akkasumatti itti hima. Miceeyoon ammaas teessu kuni jaarsa kiyya cafaqanii miila cabsanii jaarsi kiyya maallayni irraa fudhatamee akkasitti lubbuudhaan bahee jechaa jiran. Badiin gurbaa kanaa ilma kee qofatti dhaabbataa hin jirtu. Dubbiin dubbii shiftaati. Tanaaf qabamtanii obboleeyyan. Arrabooda informeeshinni keessanis guutuu keessan warra Mahdii biraas tatta'aa jirtan gurraachoos je'i hundi keessan takka takkaa keessanitti maatiin keessan beekamtee jirti. Nagayaan biyya teessanii baatanii jireenya jijjiirraaf yoo baatan waan kana arruma asitti dhaabaa ol bahaa ni xumurra waan jiru hunda tartiibaan itti deemna. Ani tanaan isin ijaaf fixadhe galatooma. Okay, Hamza, nama ol baaftanii keessaan sirgeeti information tokko isaan sirgeetiin jira Hamza. WhatsApp ilaaladhu. Dabbaan sibiila ergeetiin jira. WhatsApp lachuura si ergee dabbaa illee keessaan Khalid. Professor Koy maatii dubbachaa jira kutak. Koy kutak. Okay, baaba dubbadha. Duuti tun du'a mucaa kana qofaati miti du'a Oromoo hundaati bakka Oromoo keenyaa hundaa xuraa'e Oromoon bakkuma jirutti akka diinatti Oromoo wal fitte hojjan Walloo Harargee Arsii Gojjamii maannoo Jimmaa fi kunisitti walitti jira yoo nuun jedhan
waan nuti dhimma waan uumame wallaahi kun uumaan ta'e maal taatee kan jedhudha kun safuudha. Uummata Oromoo illee safuu keessa yaadan gallee jira. Baga hordoftanillee baga irra geessanillee nullee naga dandeettii teenna hayyoonni wal geenne bakka sanis dhaynee tarabbiitillee tanamallee tasartee fi taaftellee furmaanni akka kaayam yoo heeran deemte heerri diddu seeran irraan hin hafnu ulfaadhaa jiraadhaa rabbi bakka jirtanitti isinaatii sun ulfaadhaa jira rabbi isinaa jiraachisu isinii jenna galatooma. Galatoomaa isiniin jenna. Fayyataa. Galatoomaa si'a tokko isaanuma jechuun dhaamsuma gabaabduu dabarsuu dandeenya. Isaanillee nu wajjin jiru. Galatoomaa ulfaadhaa abbaa keenya tarii waaqayyo waa malee waan godhu sababa keessaniin qabatee sababa mucaa keessaniin qabatee tarii waaqayyo waan Oromoo keessatti waggaa meeqaaf deemaa turte kana gara seeraatti yookaan gara furmaataatti geessuuf ta'a. Isin hin gaddinaa Oromoon nuti waan dandeenyu isin bira jirra. Wanti gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate kunoo ijoollee namoota bebbeekaa jira sirra Shee Hamzaan hin jira Dabbaalfaa hin jiru namoota baay'ee jira. Dhiyaattanii nu gaafachuullee hin dandeessu. Nuyi yaadaanis karaa hundumaatiin isin bira jirraa isin jajjabaadhaa maatii keessan waaqayyo jajjabina isinii efa kennu jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa. Damin tura. Ustaaza waan ati reefu haaftee jira gurbaa saniin yoo ergaa qabaatte yoo dhugaa himuu barbaadde yoo ifa oolchuu barbaadde waan jettee ni jira carraan kana naafi. Yoo as jala jiraatee ol bahee As gala jira. ha dubbatu taate silaa nuti namni ni balleessa namni shiftaallee ni ta'a shiftummaarraa illee ni deebi'a. Wanni inni jedhu yoo jiraate asirratti ol bahee har'a osoo Oromoon tun dhagayaa jirtu ani shiftummaa tanas niin dhaaba gumaa waan hin balleesseetis niin kafala nama waan kana dalagus niin saaxila jedhee yoo kan dubbatu taate qaama keenyaa harri geessinu hin jiru. Ayyee. Yoo ammoo dhaga'u. taate Dubbar. yoo ammoo tanaan itti fufa kan jedhu taate wanni tun isaas hin baaftu boru seenaa keessatti maqallee isa balleessiti nullee maqaa nu nyaatti akka Oromootti qaanfanne wallaahi Oromootu Oromoo ajjeesa gaafa ja'an dur namaan nu ajjeesuu ture har'a nuutu wal ajjeesaa dubbiin tun hedduu nu qaanfachiifti yoo dhugumaan Oromummaan si dhagayamte Mahdii yoo nu dhagayaa jiraatte Mahdii Ahmad Yaqiin yoo nu dhagayaa jiraatte ol bahiitii dubbadhu. Okay, carraa kana naafi Mahdii as gali girtaa jaalattus jibbitus nadhaadette nama kiyyaa nadhaadette dhiiga kiyyaa nadhaadette ani Oromoon Arsiis ta Wallaggaas ta Shawaas ta Harargees inni isinitti taphattan kun hundi obboleeyyan kiyya obboleessa kiyya ajjeeftee jirta obboleessa kiyya haati lama takka ajjeeftuuf naaf sararattu hin jiru obboleessa kiyya isatti jeefte sani isaati harka keetiin dachii haatee awwaalte sani obboleessa kiyya ajjeesteerta an as ta'ee ka dubbatu jiruu fi obboleessa kiyya waan ajjeefteef obboleessi ati lama akka ajjeeftuuf natti hin dhaadattu hin jiru yoo jiraate boru ajjeesi waan takka hawaasa siiseen ati obboleessa kiyya lamada ajjeesuu fi anaa bakka sani si kaasu taa'in alaali yoo ati osoo nan bakka sani sin kaafne obboleessa kiyya kabira ajjeefte an dubartiidha yoo nammoo osoo ati nama ajjeefne an bakka sani si kaase ati dubartiidha kuni waa danaafate walii seennu teenya wallaal ammoo carraa isa dhumaa mucaa kana akka ajjeefte amante waan ajjeefteef himte gumaa mucaa kana akka sirra jiru amante gumaa mucaa kana akka kafaltus waa adda seente badii si gale kana fudhatte tokkoon tokkoo yakkoota dhiiga ilmaan namaarratti hogichaa turte hundeef himte maatii namarraa ajjeefte kana fudhatte akka maatiin kun maatii kee qunnamee gumaa baafatu yoo goote gocha gara jabummaa fi maafiummaa ammatti girtu kanarraa yoo deebite carraa ni qabda teenya si dhageeffan hin gootu yoo ta'e naamani waan boru dhufu arguuf jiraatta kanuma qofaan si bira kanadhaan asirraa lallaba qofaaf na ta'e miti ati. Assalaamu alaikum Dabbaal. Waalaikum salaam. Haasawaa baroggaa namni haasa'u qacollatti nama dhaggeeffataniin isaa malee akkan dhiifnee mee jiraa barinne. Amma No. Amma inni wanni ganaa hin jirtu maaliif
Isa si barbaadaniituma seeraa fi heeraan si galee bakka san irraa isa buqqaasuudha malee akkam jeebar haasawa isaa keessatti yoo arsii taate jeebar ganalleen dhiisuu jee. Arsiin nama barboo. Dhageessanii jirtanii miti. Wanni kun